Harka fuudh akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya Sona Artii torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kana irratti aadaa godinaalee 11 Oromiyaa keessatti torbaniin qabannee isiniif dhiyeessina. Har'as kunoo qophii Sona Artii qabadhee dhufee jira. Qophii Sona Artii har'aa yookaan aadaa naannoorraa sirba irratti qabadhee dhufee jiru. Sirba aadaa Gujii irratti kan xiyyeeffatudha. Sirbi kunis sirba Leencoo Gammachuutiin kan bahe jechuudha. Yeroo iyyootii asitti sirbi kun jechuudha kan gadhiifame. Kana irratti gaa sirbi Leencoo Gammachuu yookaan Leencoo Gammachuu yeroo dhiyoositti artiitti kan dhufee garuu sirboota qeenxee fi akkasumas albima ni qaba jechuudha. Akkuma artistoota warra kaanii artistii akka gameessa tokkootti fi artistii beekamtii guddaa horatedha yeroo iyyoo asitti jechuudha. Kanaaf Leencoo Gammachuu godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessa deemee sirbuuti yookaan immoo aadaa godinaalee Oromiyaa 11 keessa deemee kan sirbudha jechuudha. Sirba aadaa kamiyyuu sirba jechuudha Leencoo Gammachuu. Har'as kunoo sirba Leencoo Gammachuu kan aadaa Gujii irratti sirbe yookaan immoo iyyaana kan jedhu sirba Gujii irratti sirbe jechuudha. Leencoo Gammachuu kanarratti gaa sirbiin iyyaana jedhee sirbe kun gaa har'aa Sona Artii irratti qabadhee dhufee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis hamma xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kootti gara sirba isaatti as dabarsu. Sirba kana keessatti sirba akkasuma abbaa gadaa akkasuma haadha siinqee fi kanneen kana fakkaatanii fi uummata dabalatee jechuudha. Sirba kana keessatti kanneen argaman keessumaa Gujii keessatti gadaa kabajuu kanaan kan beekan keessumaa Gujii Booranni irra caalaa uummata warreen kaan irraa adda durummaatiin jechuudha kan isaan beekamanii. Kanaaf uffannaa isaanii uffatanii keessumaa abbootiin gadaa miidiyaa irratti nuti beeknuu fi haadha siinqee akkasumas kanneen kana fakkaatan hundumaa dabalateedha jechuudha. Sirba kana keessatti kan hirmaatu keessumaa uummanni achi jiru haalaan waraabbiinsa jechuudha. Haalaan kan namatti toludha sirbi Leencoo Gammachuu. Keessatti gaa dhumarratti waaw haalaan kan namatti toludha jechuudha. Akkaataan jalqaba isaallee dhumni isaallee waraabbiinsa jechuudha. Keessumaa uummanni achirratti argame uffannaan isaan miidhaganii achirratti argaman kun haalaan kan nama gammachiisudha. Keessumaa Gujii fi Boorana keessatti gaa namoonni gurguddaan akkasuma rakkoo fi wanti wal dhabdee yoo jiraate keessumaa gadi bahanii akka abbootii gadaa fi haadha siinqeetti muka jalattidha jechuudha kan isaanii wal dhabdee isaanii furatanii keessumaa haala gaarii ta'ee fi haala miidhagaan ta'e keessumaa aadaan kun achi keessatti kan beekamu jechuudha. Muka jalatti yeroo isaanii rakkina isaanii wal dhabdee gidduu isaanii yeroo furatan jechuudha. Akkasumas immoo sirbi miila nama eegamu keessumaa yeroo isaan muka jala ta'anii uummanni baay'ee yookaan namoonni gurguddaa akka haadholii siinqee fi abboolii haadha siinqee fi abbaa gadaa dabalatee jechuudha. Fi uummata achi keessa jiru dabalatee hundumti yeroo isaan muka jalatti fi uffata wal fakkaataa uffatanii as keessatti miidhaganii viidiyoon kun waraabame ni mul'isa. Kanaaf waraabbiin as keessatti Leencoo Gammachuu miilana iyyaana kan jedhu sirbi keessumaa aadaa Gujii irratti xiyyeeffate kan inni sirbe Leencoo Gammachuu galata guddaa qabla jechuun barbaada. Kanaaf artistoonni baay'een godinaalee bakkeewwan garaagaraa keessa deemanii artistii yookaan aadaa akkasumas safuu fi uffannaa fi kanneen kana fakkaataa warreen sirban isinis galata guddaa qabdu. Akkasumas Leencoo Gammachuu sirba miilana sirba irratti galata guddaa qaba keessumaa aadaa Gujii irratti xiyyeeffate kan inni baase jechuudha. Kanaaf as keessatti kan sirbi kun haalaan miidhagaadhaa fi haalaan kan namatti tolu jechuu dandeenya. Kanaaf Leencoo Gammachuu galata guddaa qabda jechuun barbaada. Kanaaf isinis warreen viidiyoo isaa kana ilaalle yoo jiraatan achi jala galtanii ilaaluu dandeessu. Sirba Leencoo Gammachuudha. Daareektarii isaa akkasuma Fantaa'uudha. Walaloo kan barreesse immoo Daawit Kadiridha. Sirba Leencoo kana jechuudha. Kanaaf achi jala YouTube isaa jala galaatii ilaalaaf jechuudha immoo dhaamsa goote. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin Sona Artii keenya torbaniif qabadhe kan hanga ammaatti daawwataa turtan sirba Leencoo Gammachuu iyyaana kan jedhu keessumaa aadaa Gujii irratti kan xiyyeeffate ture. Qophii kana hanga ammaatti si waliin kan ture immoo Allalisaa Dhaabaati. Qophii Sona Artii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qaba.